Bacaan tureessadha. Ofiijaarraa ni garbaare. Namni sabni ofiijaare haati ofiis ni eeggata, gantuu ofiis ni eeggata, isa gurgurames karaatti hin deeffata, bitees hin deeffata, humnaanis hin deeffata. Waan baay'een hin jiru. Oo eeggachuu dandeenye isa garaan ala laalus baay'ee laata dachii Oromoo bittaaf gurgurtaa keessa seenaman. Mana tokko plootii tokko iddoo manatti yaadannoo kennanii gara miiliyoonii lamaa kennuu jechuudha. Miiliyoonii tokko walakkaa kennuu jechuudha. Sumaan bitama sabni keenya dachii Oromootiin bitamee gurguramaa jechuudha. Iddoo biraa wanti kun jiru qabeenyi Oromootu bitee gurguraa jechuudha. Maal jedhu seetanii warra maaraa tokko. Sareen gurra kutanii foon jedhanii itti darbatanii foonuma jettee nyaatti jedhan kunuma ishee akkas taanee jechuudha. Kana keessaa kan bahuu dandeenyu waan filannaan hin qabne. Isa nu gane maqaa afaanis mi'eeffate eddeemaa isin jedhee daba. Odeessee bulaa baay'achaa jira. Warra odeessee buluu kana lakki isin nageenyu, nun kijibiini, nun sobiini. Annan saba Oromootiin guddatte oduuta saba Oromoo boo'isii awwaalaa kana nu dhiisii jechuu danda'uutu jira. Warra akkattan immoo iddoo tokko richiinne jedhan tokko jira karaa amboo ijoollee wali sallaa'ee yeroo wayyaanee rakkif warratti dhaqanii madan warri seegaa qarshiin gaanatti fakkaatee bunas maalis karaa baay'ee yaadoo fica jedhan ijoollee rakkanaan nama wajjin guddatantu rakkise gurra isaatii buddeena nyaachaa. Saya mau malu di gurau kita ni bukan tifa bisa di dewan. Dua sahaja jadi nanti fakir itu, tapi 21st century kisah kasur ya hari itu. Orang nala, nabi cuma gurau sahaja berdiri nyaca jira, gurau sahaja ni sanggup kurang jira, disani sisa jira, darat sisa jira. Jolle rakyatnya kena bote coba. Orang gurau nama kudu jira ni dinamni. Dua kabinem sahaja kurang lama. All mana cikangkan te, karena masuknya kenya sedang. Tukul jini dua jalan ini juga. Urin murah, murah udah cara itu juga. Ya karena kero kenya ofia besan suang ke. Demani karena satu ala silalani, budaya ala silalani demani juga. Amar itu nama jalan itu mo kesa wali yang kemudian do kesa bayi wali kawai juga. Ini tuh mai kawai jira, maka kaum nelayan jurus sebagai juga. Sana kesa bau. Tapi di mana? Saya ofisialnya tu bah, atu ofis, gantu ofis, mega ofis, belala ofis, mula tifkai cukan dan dau, tua cukan dan dau, sama dah isa buat si kelas kenapa sih kalau jadi orang tua gitu, dia nyate, tu punya cukan dan dia punya seperti cukan. Ini alas kesas, sami kaya ofisialnya nak geografi, kan jalan, wajib kan berbaik su. Kero kenyas, kare kenyas, mega kenyas, walala kenyas, kotebra kenyas, hunda saja akka tu tidak renungale kanin ko diwanin tu tidak ada aja cukup. Dubini warna tu kalau tidak ada ko kanala masa tidak kamak toko. Dubi semua lepas ini je lepas na cile kita lepas fudat tu, jenari kita ni kasih kumari fudat tu timah jalan tanya jenari kita kalau tu ni sih. Umna di semua kumero tapi kabari aku dia karena kisah kamar ini cuma nanti ada di nomor jenah amal berbanding kalau dewan juru karena buat kunduan itu dan dia juga jadi cukup lebih orang ini karena malu ayat dan ayat mampu bukan ini kapsul kenya muta aja cukup kapsul kenya orang kece baru kita ni kita undang. Kasolnya Dubbatani Waan kalau deh waktu buru waktu malis kau udah aja cukup. Ya karena kasolnya kurang saja cukup. Kan lawatis Faranjis namu agar gar. Wakas kadang deh Faranjis kadang deh. Suatu bayi noi kamu juga. Unik ya raja uji mana ke uji cau deh nih. Wakas Faranjis bukan garu. Habis ada citron satu, mari satu. Kanam udah faham aja cukup. Malifi dampau dide, malifi benci sana bego, mal lagi sana. Kayaknya dua nih di kapsul biasa nasi.
baay'ee rakkoo baay'ee keessa jiruu fi biyya hiyyeessaa sana keessatti immoo humni jaallachuun kun waan tokko rakkoo jaafitee fi ijaa jiruu fi hamma dandeenyuma jaarraa qabsoo sana keessa turreerra hamma barbaachisu garuu hojjechaa akka hin turre immoo mul'ata. Warri miiliyoonii 5 keessaa ba'an nu caalanii warra miiliyoonii 50 keessaa baane lula darbanii hojjechaa akka jiran immoo mul'ata. Dadhabbiin keenya maal? Lakkoofsa nu caalu moo? Qabeenya nu caalu moo? Dachii nu caalu moo? Maal? Oromoon hamma lakkoofsa isaa, hamma qabeenya isaa, hamma dachii bal'ina isaa, hamma maaliin ga'uu dadhabeeti. Kana keessaatti wanti waan asuma deemaa siin jedhan. Akka taanu ta'uu ijaarree, akka taanutti wal gumaachifne, akka taanutti wal hubannee, wal utumnee, akka taanutti humna hamma hin taanetti qabeenya keenya maal keenya kana lakkoofsa keenya hamma gara humnaatti jijjiirretti roorroo nurraa hin dhaabatu jechuudha. Kana hiikuudhaaf hunda keenyutu godhatu fudhachuu danda'a jechuudha. Nama tokko duwwaa miti, dhaabbata lama duwwaa miti, qabsoo sabaatii isanaa jechuudha. Dubbiin tokkummaa yeroo baay'ee nuti deddeebiidha namichaa miti waggaa 150 asii qabee walii dhuluuma kanaanii wal dadhabsiisuma kanaanii luka qabnee wal harkisuu kanaanii yeroo baay'ee humna dhabneerra humna of dhoowwineerra isa sekaa deddeebinee akka ta'utti wal ijaarree of ijaarree